Namni jiraachuu obboleettii isaatti gammadu ergaa kana sheer walii godhee wal biraan haa ga'u hunda dursa. Gara ergaa kootti darbuudhaan dursaa sheer laayik sabskiraayib godhaa warroonni maatii naaf hin taane ergaa kootti darbaa waan hin dhufeef isinitti hima. Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa jirtu? Nagaa keessanii baay'ee nagaa fayyaa taatan isiniin jedha. Ani nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Ergaa ariifachiisaa tokkoon isiniif qabadhee dhufe. Egaa innis maali jechuun ooltanii warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan akkasuma warroonni naaf maatii taatanii jirtan immoo laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniin biraan ga'a isiniin jedha. Egaa ergaa tokkoon qabadhee dhufe ergichis ergaa ariifachiisaadha. Obboloota keenya biyya irraa gara biyyaatti adeemaa dhuftan yoo rakkinni baay'een biyyoota keessatti rakkinoonni hedduu isaanii jiru. Garuu immoo keessattuu biyyi Beeruutiin baname jettanii dhaloota fidaa jirtan. Baname jettanii kallattii baname jettanii kan dhaloonni birrii ofii kaffalanii yeroo ammaa jireenya hamma akkatti waddade kana keessatti dhaloonni birrii daldaltoonni birrii dhaloota baay'ee irraa nyaachaa jiru jechaadha. Kanaanuu immoo okey nyaatan yaa ta'u karaan isaan fidanis karaa seeratiin jedhu. Beeruut karaa seeratiin hin banamne. Arras borus dhaggeeffadhaa hin banamne. Banamee hin jiru jechaadha. Garuu wanti dhaloonni kun godhan daldaltoonni kun godhanii karaa Suudaanii irraan fidu jechaadha. Suudaan irraan fidu. Suudaan irraan yeroo fidanii dhufan kan isaan ittiin dhufan doolaara 200 jedhu. Garuu kanasitti jarri kan kaffalaniif immoo isayyuu mana kan argatan nama hunda miti nama xiqqoodha jechaadha. Warri mana argatan immoo doolaara 150 kaffaluuf jechaadha. Isayyuu birrii isaanii baay'ee waddade. Jireenyi Itoophiyaa caalaa biyya kanatti baay'ee widdiidha jechaadha. Nuyyuu akkatti keessa jiraannutti jiraanna. Kanaaf obboloota koo obboleettii keessan lafa kana hin fidinaa. Booda waachuu malee maal godha? Lammaffaan immoo biyyarraa biyyatti gurgurachaa jiru. Dhaloota danuu jechaadha. Biyya Beeruutiin Dubaayii siffinna eessa siffinna dhanii waarrataniit biyya Liibiyaatti gurguratu. Biyyoota adda addatti gurguratu. Lammii keenya maaloo maal taatanii dhugaa waaqayyoo dubbachuuf jechaadha. Dhaloonni maaf garaa akka jabaatee wal gurgurachaa jiru birriidhaaf jechaadha. Micoo tokko biyya gara Dubaayiin sifinna jedhanii waarratanii gara biraatti gurguratan jechaadha. Garri isaan itti gurguratan kun immoo gara baay'ee suukkanneessaadha jechaadha. Dhaloonni eessarraa eessatti gurguramaa jiru? Of eeggadhaa. Adaraa keessa isinitti hafu biyya ormaa deemanii of jiraachisuu isinitti hafu biyyuma keessan keessa taa'atii jiraadhaa isiniin jedha. Biyya ofii keessa yoo taa'anii jiraatan gaariidha. Jireenyumti bara kanaayyuu baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu Beeruuti hin banamne hin dhufinaa dhaloonni dhufuuf karoora qabdanillee hin dhufinaa banaa miti cufaadha kun. Karaan ittiin dhufan karaa Suudaanii irraan dhufu. Karaa Suudaanii irra yeroo dhuftu bu'aa ba'ii baay'ee aarsaa baay'ee kaffalta obboleettii kun. Kanaa immoo dubara laalaa. Mee waan baay'eetu siin qunnama jechaadha. Biyya keessan keessa ta'a ergaa ariifachiisaadha kun dhaloota gara biyya kanaa dhufuudhaaf siin gaafatan biyyi kun baname kan jedhanii odeessan danuutu jira waan ta'eef banaa miti jechaadha. Ana madaamiin kun natti himtee jirti banaa miti. Kallattii dhufuun hin danda'amu ishii waan kana keessa waan beektu waan hojjettu jechaadha. Kanaaf of eeggadhaa biyyi kun banaa miti hin dhufinaa isin hin jenneerra. Dhagaa hiriyoota keessa fiduu warri barbaadan. Akka firiideemii qabanii fi bakka akka kamittuu yoo ba'anii ala deeman inni mana hunda miti mana tokko barra mana hunda miti manni firiideemii isinii kennan maal taatanii kanaafiyyuu biyyuma keessan keessa jiraadhaa. Beeruut hiyyummaatti kuftee jirti. Rakkoo hedduu keessa jirti. Biyya rakkoo hedduu keessa jirtu kana immoo maal gochatti dhufna? Rakkoodhuma biyya keenyaa keessa jiraachuun wayya. Kanaaf dhaloota fiddanii hin dhufina. Anasiyyuu akkatti galu barbaadachaa jira. Akkaataa ittiin gara biyya isaatti galu barbaadachaa jira. Isiniin jedha dhaloonni waan akkanaa keessaa harka qabdan yookaan daldaltoonni waan akkanaa keessaa harka qabdaniitoo fiddanii dhuftan isiniif wayyo warroonni obboleettii keessan gurgurachaa jirtan. Dhugaa warri obboleettii keessan gurguraa jirtan isiniif wayyo guyyaa tokko isin gaafatachaa. Kanaaf hiriyoota koo biyyarraa biyyatti deemuun amma baay'ee ulfaataadha. Biyyuma keessan keessa teessanii yoo dalagattan baay'ee gaariidha isiniin jedha. Banamee hin jiru biyyi kun cufaadha. Dhagaa
cufaadha banaa miti kallattii dhufuu hin dandeessan kallattii dhuftu isiniin jedhanii tikkeetta isinii kutu garuu kallattii immoo biyya kana hin dhuftan. Kallattii biyya kana dhufuun gonkumaa hin danda'amu. Cufaadha erga cufamee biyyi kun naannoo waggaa 4 jechaadha. Waggaa 5ffaa seenaa jira jechaadha. Eegasii amma ammaatti kallattii hin banamne. Kanaafiyyuu akka hin dhufne isiniin jenneerraa biyya kana hin dhufinaayi. Yoo barbaaddan biyya banaa ta'e deemaa. Kanaafuu namni tokko deemee hojjetatee of jijjiiruun barbaachisaadha gaariidha. Garuu biyya hoggaa akkasittiin daldaltoonni isin gurguratan kana kallattii ittiin isin gurguratan kanarraa of eeggadhaa. Kanuma isiniin jechuu barbaade namni bara kanaa dabarsee wal kennuu, namni bara kanaa du'atti dabarsee wal kennuu, namni bara kanaa hiyyummaatti wal dabarsee wal kennuu qofadha jechaadha. Hiyyummaa yoo ta'e biyya keenya keessa teenyetuma hiyyummaa keenya qabannee taa'utu gaariidha. Maaltu godha biyya ormaa keessa teenyetoo siqaa nyaannee waan hojjenne dakka keenyallee kan hin arganne keessatti maal bu'aa nuu qaba? Kanarra biyya keenya keessa yoo teenye hojjetanne wayyuu barittiin bara hamtuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Bara hamtuudha dhaloonni garaa walitti jabaataa jira. Xinnaa guddaan hundumtuu garaa walitti jabaataa jira. Kanaaf isuma kana isiniin jechuu barbaade adaraa keessan of eeggadhaa. Hin fidinaa dhalootaas hin fidinaa hiriyaa keessan hin fidinaa obboleettii keessan hin fidinaa. Yoo banameef gaariidha. Hin banamne ammoo banamee waan hin jirreef Suudaan irraan hin fidinaa. Suudaan irraadhanii waan gurgurachaa jiraniif dhaloota baay'ee. Mucayyoo wayii Dubaay irraa akka gurguramtee amma Yordaan gara biyya sadiitti akka ishiin gurguramte dubbattee sagalee mucayyoo sanaa jechaadha. Kanaafi biyya irraa biyyatti gurguramuun bu'aan qabu jechaadha. Deemanii dhaloota keessaa kalee baafatu, kalee keessaa baafatu jechaadha. Biyya bara itti dhaloonni ilmi namaa nama dabarseetoo gurguratudha. Birrii malee dhimma namaa kan hin qabnedha jechaadha. Kanaafiyyuu isin immoo of eeggadhaa. Goddanyaa keessan hin fidinaa. Nama hin dhufna jedhee hin fidinaa. Nama kamiyyuu haa ta'u biyya kana hin dhufna.